بسم الله الرحمن الرحيم. بسم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ربنا جاء ولم ندبسه وبلينكيا. الحمد لله الرا درسين تاني تارانتنا ونرى برنو ركوب الرافتيسو يجو لنجدا درسي دبرت خيستي ركوب غاستريك ملتولي ركوب غاستريك ملتولي و ودا أفري أبدو بني ودا فرنسان كيسا وطا كاباتي دفتي خرايف يالو تخرا واللانو تيد أكاديمتو يجودا إنا أرمو ركوب سن ركوب نيغا سرقسون أكانون قمنا كاميتي فرايتيسنا تجامر راسو ناجو تقفى ركوب الرافتيسو داف qulqullina keenya eeggachuu qabna. Qulqullina hoggaa jennu yeroo shinti beete seenne harka keenya saabunaa fi bishaanii fi saabunaan dhiqachuu qabna. Yeroo shaawara seennee dhiqachuu qabna jechuudha. Baakteeriyaa adda addaa akka jarmii adda addaa ofirraa ajjeefnuuf. Yoo hin dhiqanne akkasumas shinti beetaa qabbaanu taate irraanfannee harka san fayyadamnee waan ganyaan nu qabanne ganyaanna baakteeriyaan nu seene ta'a jechuudha. Haala akkasiin dhibeedhaaf saaxilamuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa qulqulleessuu waan uffannu firaasharra rafnu iddoo gallu mana keenya haa ta'u waan uffannu haa ta'u inni maqaddaarra rafnu firaasharra rafnu amsoolaa uffannu hunduma isaatu qulqulleessuu bootaa keenya qulqulleessuu jechuudha. Bikka hirriibaatiis haa ta'u bikka dalagaatiis haa ta'u qulqullina eeggachuu jechuudha. Bootaa keenya qulqulleeffachuu qabnaa jechuudha. Inni sadaffaadha dawaa nama biraa fayyadamuu dhabu. Fakkeenyaaf yoo saayibni keenya mataan dhukkubee dawaa mataa fudhatee liqimse inni mataa liqimse sana fuuneetuma liqimsuu dhabu. Yoo dhukkubsanne ajaja mana haakimaatiin takka ajaja doktorootaatiin maal akka isaan nu eessiban hubannee dhibdee teenya eega isaan himnee hubachiifne booda waan isaan nu eessiban fudhachuu jechuudha. Akkanumas hin calmenne wanni kun kanaaf deemnee fudhachuu hin qabnu jechuudha. Sunis dhiibbaaf nu saaxila waan ta'eef. Inni afuraffaan karaa xumuraa dhukkuba irraa ittisuudhaaf nyaataa dhugaatii keenya waan nyaannu fakkeenyaaf kuduraalee nyaannu kan akka kaarotii kan akka hunduma isaatu waan fayyadamnu shunkurtaa, dinnichaa, qullubbii kana hundaa'u yeroo danfa godhanis haa ta'e yeroo salataa godhanis haa ta'e dhiquu qabna jechuudha. Waan irra goonus dhiquu qabna isaas dhiquu qabna qulqulleessinee qulqullummaan fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf innaa waa afran kana harka keenya dhiqachuu yeroo shinti beetaa baane iddoo galumsa keenyaa waan irra rafnu qulqulleessuu innaa kiniina nama biraatti kan fayyadamuu dhabu siis keenya yookaan seera qabeessaan nu eeyyame fayyadamuu malee dhukkubsannes kana biraa fayyadamuu dhabu. Innaa afuraffaa irratti waan tajaajilamnu waan nyaannu qoonqoo teenya qulqullinaan oomishachuu jechuudha. Kanaaf waa afran kanaan akkasitti dhibdee ofirraa ittisanii yuutuub keenyaaf warri haaree taatan yuutuub keenya egaa wallaansa fayyaa dawaa dhukkubsataan akkamittiif wallaanaa fi harka isaatiin mana isaa keessatti akkamittiif wallaanaa karaa aadaatii fi karaa ammayyaatiinis yoo harka isaatii humna isaatii ol taatee karaa mana hakimaa deemee akkamittiif wallaanaa waan jedhamu irratti dawaa isaatii fi adeemsa haala dhukkubaatii fi xabiyaa fi amala dhukkubaa akkaataa itti ofirraa ittisan asirratti wal barsiifna yuutuub keenya barumsa fayyaati. Innaa namootan haaree taatanis sabiskiraabii godhaa maatii keenya ta'a akka viidiyoon haareenis hin dabarreef barumsi haareenis hin dabarreef akkasitti hordofaa yoo waraabbiin teenya barumsa keenya yeroo isin barsiifnu isin adda ba'uu baates innaa irra deddeebi'aa dhageeffadhaa yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti nu kaa'aa isiniin jenna. Har'aaf darsiin teenya taarraa asirra dhaabbattii yuutuub keenya maqaan isaa meeysar jettee katabdeeti 9465 meeysar 9465 meeysar 9465 gootee
seerchii gootaa akkasii sii dhufaa jechuudha. Akkasii jala gad deemtee viidiyoo barnootaa akkasii dabre hundaa'u ilaaltee irraa barattaa jechuudha. Kanaaf har'aaf asumarra dhaabannaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuh.